nurraa nu ariitee nigirtiin irraan tana Wallagga keessatti ilmaan Oromoodhaa kan gaafa Junaayid Saaddoo godaansise fixaniif nigirtii Somaalee irraa kaate. Ilaayom Somaaleen nama keenya jeeftee nama keenya ariiti. Ilaayom kanaaf Oromoo wal nyaachuu dhiisi. Goota kee jala deem. Namni mataa walii qabate waa sadeen keessaa kanniisa takkaji sonsa sadeeffaa titicha. Gaafa titicha taate titichin jaaramu. Sonsi immoo jaaramullee birraa dhorka. Balaan hin deemu. Kanniisi jaarameeti waan bareedduu san dalagaa jechuudha. Bikka titichaa san jirta Oromoo Harargee. Dikeerra malee wal arrabsuu malee waa takka malee keessaafuu Oromoo Harargeedha. Dhugaan isinitti hima. Gaafa jaaramaa jenna. Mataa horii qabadhaa gaafa jenna. Waan biraa yaaddan. Goota keessan ni arrabsan. Miidiyaa irra baatanii Oromoo malee tan goota fi sheekotii fi mataa gad deebiftee arrabsitu. Goota fi arrabsitu. Kan qabrii keessaatii fi kan duniyaa tanarra jiru. Gootu nu waliin agarra. Kanaaf keessaafuu ilmaan Harargeedha. Yeroo ammaan tana warreen shaaxira ta'e mootummaa gaafii gaafadhu. Warreen immoo biraa ifirraa dhorkitaa jechuudha. Mootummaan ati ifirraa dhorkin siin hin jenne ummanni callisee si miidhaa jira. Jaarameeti si miidhaa jira. Jaarami lafa jalattis ifirraa dhorki. Mootummaan maaliif ifirraa dhorkitaa sinaa jettu? Deemteen barbaaddatin deemteen ajjeesin nama ifirraa dhorku immoo abbaa feetallee eeggatin. Maaliif mootummaan maaliif ummata si jeesuu deemu? Ummata si jeesu ummata daangaa keetii fi biyya teetirraa si guurisu maaliif goota jettanii jaanii haatu dhufanii si kaani. Si callisuuf jecha mootummaan tuttuqin mootummaa tuttuqitee gara seentuun dhabin bikkaan haqamin gorreen harree dadhaban gurboota dhooni jan. Tanaaf nuti wanni isin hin jennu eeggadhaa. Yoo mootummaa niin tuqoo jette mootummaa tana niin tuqa yoo humna qabaatte mootummaa tana jiisi ummata kee bilisoomsi. Hin dandeessu san warreen alaa mootummaa jiifna jettu. Hawaasa keenyaaf falmina jettu. Qabsoo ummata keenya kan gabroomeef gabrummaa jalaa baafna jettu. Kootu waan gootu godhi hin dandeessu. Tanaaf ummatan ficcisiisin. Mootummaa Ihaadig wayyaanee caccabsitee ta ummata keenya akkas godhaa turte. Caccabsitee cireesse. Mootummaa Eertiraa firraa qabdee teessuun dhukkee itti kaasaa jirtu. Mootummaa Ijibti firraa qabdee teessu. Mootummaa jabduu mootummaa arraan tana humna sadarkaa addunyaatti godhattee jirtu tana tuttuqeetiin ummata Oromoo kaasee keessaafuu Harargee tana kakkaaseetiin achiin Somaaleetti ergee achiin Maalleetti ergee akkasumatti ugguu hawaasni girjeeqe sibiil waarii kaasee mootummaan tun takkanaa tana dhumtee hawaasa Oromoodhaa waan hin taanetti hin dhumin mootummaan tuqin falmadhu mootummaa gaafii gaafadhu kana hin sodaatin. Maal sodaatta? Ani bar siifin dubbachuu jira. Ani nama Ameerikaati. Ama American citizen. Ani nama Ameerikaati. Siifin dubbachaa jira. Nama kiyya achi jiruufin dubbachaa jira. Bikkaan fedhan jiraachuu danda'a addunyaa tanarra. Period. Bikkaan fedhe nagaan taa'ee jiraachuu danda'a. Niin dadhabe. Callise dadhabadhe. Niin dadhabe. Wallaahi niin dadhabe. Mee ummanni kun ummata waluun taane namni sagalee sii ta'u namni gabbee sii dubbatu hin dhageessu. Dhalaan teenya gabbaatee hayyoota isaanii arrabsiti. Dhalaan teenya gabbaatee sheekkoota isaanii arrabsiti. Ummata balaa qalaa kan sabboonummaa hin qabne wali guurratanii ummata Oromoo xiqqeessaa turan. Wallaaleeti namni waan kana hunda ni beekaa jechuudha. Kanaaf Oromoo wanni ni sinjuu ummanni Oromoo ummanni Harargeedhaa ka'ii lafa akka kabartatti ilmaan Murawwaa ilmaan Ituudhaa ilmaan Yaayyaa Lisiree ka'a. Ilmaan Bahar Waaree ilmaan Wadaay Galmoo Hormoosoo
ilmaan Ibroo Shaxaa kaa lafa ilmaan Ittisaa Roobaa ilmaan Ittisaa Roobaadha ilmaan Humbannaa ilmaan Anniyyaa kaa lafa ilmaan Roobaa Gaamoo ilmaan Ittisaa Roobaa isaan kun gootawwan Anniyyaati gootawwan Humbannaati kaa ilmaan Buruusoo Boruu kaa ilmaan Qaalluu kaa Harargee akka Oromootti isinitti himu jira kaa ilmaan Shariifaa kaa warreen Oromoo taate Oromoon dhumu jirti kaadhaa mataa horii qabadhaa gaafii mootummaa gaafadhaa maaliif namni keenya Somaaleen maaliif nama keenya fitti sanbira dabri nigirtii Somaaleen ummata keenya fittu irratti ummata Wallagga geessan Arsii keessa geessan Baale keessatti facaasan Jimma keessatti facaasan ummata Harargee kanaawwan keenya akkana boboo kana bikka hunda keessa facaasan bikkatti facaasan sanitti jiraachuu dadhaban eessa lagadaa namoonni sila addunyaan fudhachuu qabdu ummata Harargee kan biyya miliyoona tokko kan naannoo isaarraa naannoo Somaaleeti miti naannoo Oromoo ona isaatirraa buqqe filma kana ka dalage Wayyaaneedha Ihaadigi dalage kafa daangaa keenya saamsisee nuti rakkoo Somaalee irraa hin qabnu ilaa yoom Somaalee walirraa fuunee walii kannine jannee tatteenyee ummata keenya kan dhumu jirutti laallachuu walaa saahiba kee ta'e abbaan fedhe taanaan ati ni jaalatta Oromoo Somaaleen sin jaalattu ati ni jaalatta sin jaalatan yoo si jaalatan ummanni keenya kun ummata Oromoo akkana godhaa jira jaanii gabbaanii sooji dubbachuu danda'udha nuti wallahi wa billahi alkarim yoo mootummaan Abiyyi mootummaan tun firraa dhorkaa jette isaanii miti gaafa lola Somaaliyaa gaafa sargoodhaa beeytu gaafa sargoo sanuu mootummaa dargiitii miti kan firraa dhorkite Somaaleen tunnu isaanin maxxannee jirra isaan dubbee nu godha taanee jirra isaan kan xuunu jechuuf dhiisanii dargiin haa firraa dhorkan jedhanitti dhiisan ummanni Oromoo dhagayaa taarikaan sinima seenaa bareedduu Somaaleen ilmaan Oromoo kana akka qabsaa'anii biyya isaanii fudhatan gar tokko ni feeti gar tokkotti Awaashii gad fudhachuu feeti ni yaadattan rabbiin rahmataa godhuu fi sooreysa jaarraa abbaa gadaa qabsoo godhi jaaniiti maxxanfatanii meeshaa naqadhu jaaniini meeshaa naqate gara Soomaaliyaatiin meeshaa markaba meeqa naqatee ogguu naqate itti garagalan wanni ati godhuu deemtu tun sirrii miti Soomaaliyaa boojii jaaniin ni diite wanni itti hidhame amashan Soomaaliyaa boojiidha ni didee qabsoo godhe amashanidhan baasanii amashan eegasan jaabbarreen hidhaa baasee ati dhiiraa jen jechuu ati dhiira jen jaarraa abbaa gadaatiin kuni seenaa turtee miti seenaa namni lubbuun jiru wajji qabsoo godhe Minisootaa tana keessatti lubbuun jiru taa'ee nutti himaa jiru jechuu an gaafas jiraadheeti miti warra gaafas jiraatee warra akka kiyyaa kanatti gabbee dubbachuu hin dandeenye kan beeku kanarraan isinitti himu jira seenaa dhugaati kanaaf Soomaaliyaa abboo didee warri Soomaaliyaa abboo fudhatees dadhabatee jaarraan abbaa gadaa gaafa jiru ilmaan qabsoo godhe qabsoo ilmaan Oromoo kan walii galaa gaafa ati qabsoo Oromiyaa guutuu falmatte lafatee namni siraatu kun jiru Harargeen jaarraan abbaa gadaa du'ee rabbi rahmataa godhuufi amma tokko osoo hin taa'in cuftisiifa booche takkaa gaafa jaarraan abbaa gadaa jiru gaafa mul'is gadaa jiru ummanni Harargeen mi Oromoon akkana boboocheen beeytu gaafa isinii dhaame tokkooma gaafa isin tokkoomuu dhabdan xiqqaa guddaa isin nyaata akka Somaaleen ilmaan Oromoo nyaattu akka kan Somaaleen ta'in ilmaan Oromoo xiqqaa guddaan ilmaan Oromoo ariitu akka ajjeeftu akka boboochiftu isin guddaa mootummaan deemu kanaaf ootanii kabiraati isin nyaata dhaamsa nuu dhaamee ture jechuudha kanaaf jara keenya ani immoo inni isinitti himu isinii dhaamu
Somaaleetti uummata Oromoo baasuu miti. Uummanni Oromoo maaliif Soomaaliyaan biyyaa bee maa ari'amee lafa isaarraa du'a mootummaan waan kana hatattamaan deebisaa kan nu qabdi. Hatattamaan because alaabaa Itoophiyaa jalatti biyya mootummaa qabdu jalatti namni tokko ajjeefame calliftee mootummaan taa'uun hin qabdu. Mootummaa arraan tana sabni Oromoo bulchu Itoophiyaa. Oromoon gaafa duris boochee arraas boo hin qabdu. Tana qawwee godhattanii warri mootummaa diiguu barbaadan tana keessa rooba keessa dhukkee kaasuun hin jiru. Ani gaafii mootummaa fi warra mootummaa keessa hojjetu gaafii gaafadhaa uummata Oromoo irraa du'a oolchaa. Nigirtiin gaafa Wayyaaneedhaa dureedii isaa doodhaa fuudhee Wallaggatti Jimmatti maarree facaase bar miliyoona tokko jechuun bar safaataami bar miliyoona tokko jechuun bar biitti West Afrikaan biitti garii miliyoona tokko guutu biyya yaamamtu nama biyya takka biyya gargarii biyya miliyoonni namni miliyoonni tokko keessan jiree jira. Nama miliyoona tokko kan Harargeedhaa Oromoo buqqaatee biyya keessa facaatee dhabamte amma haawwan keenya kan akkasi boba'u hagam takka garaa nama raasan.